yeroo dhaabbate kanatti mootummaan hidhaa fi ajjeechaa dhokataa finiinsaa jiraachuun dhagahamee jira. Maddi oduu guddichi biyya France Agence France Presse akka Finfinneerraa gabaasetti yeroo ammaa kana qeerroon hiriir bahuu waan dhabdeef mootummaan manirra deemee nama adamsaa jira. Akkasumas falmattooti isallee carraa kanattuu fayyadamee balleessuu fi socho'aa jira jechuun dubbatanii jira. Bifuma kanaani dhaabbata ABO jedhamu hayyoota isaa hoggantoota olaanoo akka Gammachuu Ayyaanatii fi Nambirallee qabe jedhe maddi Agence France Presse. Adde Caaltuu Takkalaa namni jedhamtu miseensi dhaaba kana kanaan durallee yeroo hedduu hidhamte ammallee deebitee qabamte jedhe hayyuu dureen dhaabbata kana obbo Daawud Ibsaa nutti himee jira jechuun maddi Agence France Presse Finfinneerraa gabaasee jira. Oduun Reuters illeen oduu wal fakkaataa hoggantoonni ABO'tii fi akkasumas namni hedduun bakka Oromiyaa adda addaa keessatti hidhama. Hagammaa namni hidhame lakkoofsisa 1,500 ol ta'uun Oromiyaa qofa keessatti maddi oduu Reuters gabaasuu isa ni yaadatama. Oduu biraatiin ammoo mootummaan biltsiginaa mootummaan Abiy Ahmed Haacaaluu Hundeessaa ijjeesuu qofa miti hayyoota Oromoo kabirallee ijjeesuu fakkinni saganteeffatee yookaan ammoo karoorfatee odeeffannoon biyya keessa bahaa jiran ni mul'isa. Mootummaan kun torbaan har'aa galgala keessa sa'aatii 3 boodatti Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessattuu ajjeesisuun balaa guddaa amma jiru kana dhoosise. Mootummaan kun wallaaladha wallaalisa irraa baratee ka'aa dabatu waan hin taanee fi nafxanyoonni ammaan kana mootummaa dhuunfatanii onni argatan ajjeechaa biraa godhuu danda'an jechuun maddi keessi beekaa gabaasaa jiranii. Kanaan duratti Haacaaluu nu ijjeesaa Jawaar Mohammad nu hidhaa Baqqalaa Garbaa nu hidhaa OMN nu cufsiisa ka jedhan warri nafxanyaa kan mootummaa kan keessa dhageetti guddaa qabu yeroo ammaa kana warri siyaasaa irraa gara warra amantiitti deemuun ustaazota akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, ustaaz Kamil Shamsuu, ustaaz Ahmeddin Jabalfaa nu hidhaa yookaan nu qaba yookaan nu ijjeesa jedhanii yaamicha godhaa jirama. Odeeffannoon qabatamaa ka Finfinneerraa baatu ammaan tan akka gabaastutti haala shira ammaan tan deemutti jiru ustaazota islaamaa kan keessa tokko irratti xiyyeeffannoo godhachuun ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ijjeefamuu yookaan hidhamuu ni mala sodaan jettu akka malee jira. Dhiyoo kanatti gaaffii fi deebii karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin gabbahee namni Itoophiyaa dura dhaabbatee namni Oromoo dura dhaabbatee tokkollee rabbiin injifannoo hin kennuufi booddeen isaa salphina akkama du'aa Minilik waraan ummata Oromoo gubbaattu banee qomaaxaa fuudhee dhukkuba adda addaa fuudhee dhukkuba qurciitinii dhukkuba hamaadhaanii bosbottaahee yookaan ammoo qaamni isaa ciccitee qubii isaarraa ciccitee du'ee mootii warraa Minilik warri faarsu kun qomaaxaadha jedhee Facebook isaa gubbaattu dubbatee ture. Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo hedduu Minilik muummichi ministeera akkaan faarsu kan inni Itoophiyaa isa fiduu barbaaduu fi kan inni siidaa masaraa biyyaalessaa keessatti dhaabe siidaa isaa kan Finfinnee jiru amma kan waraana eegsisaa jiru balaaleffatee jira. Kun warra nafxanyoota akka malee aarsutti dhagahama. Yeroo ammaan tana ustaazota islaamaa kadhageettii hawaasa keessatti guddaa qaban ustaaz Ahmeddin Jabal, ustaaz Kamil Shamsuu fi ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka isaan ijjeefaman deeggartoonni muummicha ministeeraa ka Habashaa gaafachaa jiranii. Raayyaa Abbaa Maccaa dhaamsa Minilikii fi deeggartoota isaa akka malee aarsuu yeroo adda addaa keessattuu dabarsuuni qabsoo Oromootii fi nama quuqama guddaa qabu lafa kaaree meetirii 500tiif jedhee anini ummata tuulama maallaqaa fi hin gurguradhe warra lafaa fi ummata tuulamaatiif Oromummaa gurguratanii qeequun isa OMN wajjin gaaffii fi deebii guyyaa sooma hiikaa godheeni. Ustaazichi kun dubbatee jira. Yeroo adda addaatti ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi ustaazota kan bira deeggartoota ABO'tii yoo isaan naannoo Amaaraa ka dhufan taate bombii dhoosnee ijjeesna naannoo Amaaraa hin dhufina jechuunis sagantaa warra ka gara naannoo Kamiseefa godina Oromiyaa Walloo Daseefa deemu akka hin taanee fi warri Habashaa duula guddaa godhaa bahanii yeroo waggaa har'aan tana baatii Oktoobarii bara 2019 keessatti yeroo Jawaar Mohammad marfamee jirutti ustaazoti maqaan dhahaman kunii fi
ustaazonni biralleen Jawaar Mohammad wajjin dhaabbatanii ilaalcha islaamummaa cimsanii hidhamuu qabanii jechuuni waajjira muummichi ministeera ajajni hidhaa eegi baheef hin duubatti ummatii falmii guddaa kaasuu danda'a sodaa jedhuuni odoo isaanii hidhaminuu hafanii jiranii. Yeruma wal fakkaatutti waajjira muummicha ministeeraa keessatti seenaa adda addaa barreessuun ka beekamu Ustaaz Ahmeddiin Jabal ilaalchi inni barreesse ilaalcha wahabummaati ilaalcha Itoophiyaa diiguu keessattuu mootiin islaamaa tokkini al-Najaashi kadham islaamee ture kan inni jedhu kun yaada Itoophiyaan dura dhaabbachuu qabdi warri kun ilaalchi warra farra Itoophiyaatti barbadaa'uu qaban jechuun gorsaanii muummicha ministeeraa Daaqoon Daani'eel Kibret yeroo hedduu dubbata. Bifuma kanaanii jechanii Hacaaluu torbaan darbeen durattuu ka tahe warri Oromoo hedduun isaanii yeroo ammaa kana sodaan ustaazota kanaa fi hayyoota Oromoo gubbaa jiru xiqqaa waan hin taane fi bakka jiran marattu ustaazonni kunin eegumsi warra dabaluu qaba. Ustaazota qofa osoo hin taane magaalaa Finfinnee keessatti warri jiranii hayyooti Oromoo beektonni Oromoo abbootiin qabeenyaa Oromoo eegumsa isaanuu fi godhanii fi qabanii cimsuu akka isaan qaban dubbatamaa jira. daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun tamsaasa keenya ka guyyaa guyyaan isinii darbu karaa miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasii kun Oromiyaatti OMN nu darba karaa viidiyoo fi suuraadhaan deeggarame odeeffannoo kayyoo barbaadan chaanalii keenya kan YouTube daawwachuu dandeettanii tamsaasii keenya itti fufee jira. Aljazeera sagantaa isaa da streamii jedhamu gubbaatti Dr. Awwal Qaasim Alloo muummichi ministeera Dr. Abiyyi carraa argatee ittiin fayyadamne Itoophiyaa silaa ka jijjiiruu danda'u carraa jiruu keessatti yeroo tokko dhalate ittiin fayyadamnu gaaga'amiinsi siyaasaa biyya kan keessa ammaan tan jiruu fi itti gaafatamaanis ta'uu dubbate. Aljazeera sagantaan stream jedhamu kun sagantaa namni adda addaa qabu kan irratti wal farmu akkasumas daawwattoonni gaafii gaafatanii irratti hirmaatan yoo ta'u sagantaa kana keessatti muummichi ministeera Haacaaluu ijjeefamuu fi akkasumas rakkoo siyaasaa dhalate kan hundinuyyuu falaasamni isaa itti gaafatamaadha ka jedhe Dr. Awwal Qaasim yeroo ammaan tanatti muummichi ministeera haaliin itti deemutti jiru haala heera biyya suniitii fi akkasumas mirgoota sabaaf sablammoota ka goonfatan duubattu deebisuu ka danda'u sodaan jirulleen akka inni jiru dubbatee jira. Isa wajjin sagantaa kan gubbaattu ka argame aktivistiin naannoo Tigraay fi hoogganaan Tigraay miidiyaa haawusii obbo Alula Solomon mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Abbaa Irreeti Haacaaluun saba hundaaf iyyuu sirbe yeroo ammaa kana kaayoon muummichi ministeera galmaan gahuu barbaadu kaayoo farra sabaaf sablammiiti inni sabboonaa Oromoo miti jedhee dubbatee jira. Gaaffii fi deebiin Aljazeera sagantaa streamii gubbaatti guram kun akka malee daawwatamu yoo ta'u Aljazeera gubbaatti waggaa torbaan duratti barkum 2013 atin Oromoo moo Itoophiyummaa dursitaa jedhee gaafii gaafatamee fi Jawaar Mohammad an Oromummaa dursa am Oromoo first jedhee sochiin sunini falmii guddaa Habasha gubbaarraa kaasee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhalee jijjiiramii ammaan tan jiru akka inni dhalatuu fi sababa guddaa tahe. Kun odoo kanumaan jiru biyya Itoophiyaa keessatti OMN cufamee jira. OMN cufamuu irraa kan ka'e tamsaasisaa ka biyya alaa biyyattuu darbaa jira. OMN waajjirri isaa ka Ameerikaa ka Awurooppaa sochii cimaa godhuun sagantaanis qaawwan OMN biyya cufamerraa kan ka'e ka jiru guutuuf yeroo ammaa kana carraaqottu jiranii chaanalii lammaffaallee banachuuf OMN qophii gubbaa jira. Kanaafuu gargaarsa keessanii isin gaafatanii jiranii karaa miidiyaa hawaasummaatiin nulleen guduunfaa gargaarsa buusnee jirra achirratti gargaarsa akkanitan isin gaafatanii jiranii. OMN yeroo ammaa kanatti tajaajilli Finfinnee yoo cufamu istiidiyoo haaraa Naayiroobii keenyattu banatuuni adde Aslii Galgaloo gaazexeessituun sagantaa afaan Oromoo magaalaa guddoo Naayiroobii keenya irra jalqabuutu himama. OMN cufamuu isaa kana habashoonni akka malee gammadanii OMN Ameerikaa keessa jirullee cufsiisuu fi karaa miidiyaa hawaasummaatiin duula guddaa bananii jiranii. OMN isaati miidiyaa jedhamu ka ammaan kana waajjira muummichi ministeeraa qubaa fi qubee ta'ee hojjetu duula maqaballeessii OMN gubbaatti godha akka dhaabbatu yookaan ammoo falmii kana gara murtiitti geessee akka isaatu himatu boordiin OMN ibsa baasee jira. Oduu kanaan oduu miidiyaatiin walitti qabatee mootummaan Itoophiyaa televezyiinii naannoo Tigraay lamaan Dimtsi Wayyaanee fi televezyiinii Tigraay lachuu isaanii dubbii hammeenyatii fi jibbaa gubbaatti xiyyeeffatan jechuun cufuutu dhagahamee jira. Gaafa OMN cufu miidiyaa naannoo Tigraay lamaa fi miidiyaa naannoo Amaaraa tokko televezyiinii Abin Asraat ka jedhamullee akeekkachiisa kenne
haga gabaasii kun qindaahetti asraati cufamuu fi cufamuu baatuun isaa wanni beekamee hin jiru. OMN biyyattuu cufamee waajirri isaa saamamee meeshaan isaa fudhatame istiidiyoo keessa waraanii Abiyyi taphachaa akka inni oolu gabaasii Finfinneerraa dhufe ni mul'isa. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Itoophiyaan yeroo amma kana mormii laga Abbayyaa gubbaatti jiru Suudaanii fi Misrii wajjin furachuu fi pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afeworqii araara biyya Itoophiyaa fi Misrii jidduutti buusuu fi gara magaalaa Alqaahiraa magaalaa guddoo Misrii deemuun isaa dhagahamee jira. Yeroo ammaan tanatti muummichi ministeera Itoophiyaa rakkoo laga Abbayyaa kan qabu dippiloomaasiin Misrii wajjin furachuu carraaqullee Misriin ejjannoo cimaa qabdi. Muummichi ministeeraa kunin hidha laga Abbayyaa gurgurachuun hamatama. Yeroo ammaan tanatti Isaayyaas Afeworqii jaalli isaa ka eegumsi isaa godhaa jiru araara kan keessatti gahee guddaa taphachuu fi olii gad fiiguun isaa Abiyyi fi Isaayyaas jidduu waan dhokataa tokkotu jiraadhaan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti namni hedduu barreessaa jira. Ka daawwachaa jirtan kun sagantaa keenna ka kallattiin yookaan ammoo diriiranii magaalaa Seent Pool karaa miidiyaa hawaasummaatiin isinii dhufuutu jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya ka gabaasaa fi oduu kaarraa hagasuma waan daawwattaniif horaa bulaa ulfaadhaa isiniin jenna. Yoo bal'ina oduu kana ka viidiyoodhaa fi akkasumas suuraan deeggaran barbaadan chaanalii keenya ka yuutuubii hordofaa. Oduun kun akkuma jiruuni OMN hawaasa biyya Itoophiyaa jiru ka dhaqqabu ta'uun ni beekama. Waan daawwattaniif horaa bulaa ulfaadhaa. Sagantaan irraa tamsaasii oduu fi xiinxalaa fi gabaasaa hagasuma sagantaa biraatti yeroo biraa walitti deebina. Nagaatti.